akkana fuudhuuf jedheen konkolaataan biteef. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyya kutaa 1 hanga 12tti maatii koo biratti ergan baradhee booda kutaa 12ffaa booddeellee qabxiin naaf dhufee Mooraa Yuunivarsiitii seeneen baradheen xumureera. Haatii fi abbaan koo maatii qabeenya akka gaariitti namoota qabanidha. Abbaan koo bara mootummaa Dargiirraa kaasee lafa bitee gurguruutiin lafti aanaa keenyaa harka isaatti hin bitamne harka isaatti hin gurguramne hin jiru jedhamuu haga danda'utti nama baay'ee beekamu guyyaa ayyaanaa sangaa 2-3 qaluun magaala kan nyaachisu abbaa qabeenyaa guddaa nama jabaadha. Qabeenyi isaa nurra darbee maatii obboloota firoottansaatiif kan dhangala'ee warra quufaa warra qaban warra sooressamu maatii jedhamani keessattiin dhaladhee guddadhe. Ogummaa yookiin immoo dandeettii lafa bitanii gurguruu kan barate immoo abbaan koo abbuma isaarraati. Abbaan isaallee akkanumadha. Dhaalarraallee lafti inni argate lakkoofsa hin qabu. Haa ta'uutii garuu mootummaan Dargii akka jirutti harkaa fudhatee jennaan maallaqa harka isaarratti hafeen lafa kaan bitee gurguruun kan dhuunfaasaa gochuu nama jalqabedha. Daldala durii keessatti hanga konkolaataa 2-3 Finfinnee deemanii bitutti abbaan koo nama gahedha. Konkolaataa bara sana jiruun jechuudha. Booddee irratti namoonni Finfinnee irraatii dhufanii konkolaataasaa konkolaachisan qarshii hedduu isa nyaatanii yeroo gamsiisan bakka tokkotti fuudhanii baatii 1 baatii 2 mataa isaaniif maallaqa hojjetatanii abbaa koof kennuu yeroo didan biyya hin beekamnetti konkolaataa gatanii yeroo deeman aaruudhaan kanarra hojjechuun abbaan koo konkolaataa sana gurguree hojiima dachee bitanii gurguruu irraa buufachuutti itti fufee. Haadha kiyyaan dura abbaan koo fuudhee ijoollee 2 horatee haadha manaasaarraa kan addaan bahedha. Haadha koos fuudhee ijoollee 7 irraa horatee gaa'ilaan kan ture yeroo ta'u haa ta'uutii garuu haadhuma kiyyallee waliin umurii isaa waggaa 65tti sababa lafti kun ni gurguramaa hin gurguramu jedhamuun haadha koo waliin walitti bu'anii haati kiyya lafti kun kan gurguramu taanaan anis waliin jiraachuun barbaadu ijoollee koof bor kanan hiru yookiin immoo qoodu bakka gaariitii hin qabu yeroo isheen jettu inni immoo lafa kana maallaqa gaarii waantan argadheef gurgurachuun qaba jechuun lafa sana gurguraam. Haati koo battaluma isheenis dulluma keessa mana murtii deemuun qabeenyin nama kana waliin horadhe adda naafaa qoodamuu jechuun qabeenyi haadhaaf abbaa koo adda qoodame. Lafti gurgurames fedhii haadha manaan ala kan gurgurame jechuun maallaqni abbaa maallaqaaf deebi'ee lafti sun lafa maatii koo ta'e. Eega kana gootee jechuun abbaan kiyyas dubartii kana waliin har'aa booddee hin jiraadhu jechuun gaa'elli isaanii kan qaban adda qooddatanii gargar bahanii manguddoon waggaa 65 qabeenya isaa adda qooddatee jireenya jalqabe. Anaa fi obboloota koof kuni gadda guddaa wanta qalbii nu tuqe yaa Waaqayyoo maal ta'aniiti umrii kanaan maatiin keenyi akkana ta'anii maal ta'abbeen koo kanaan booddee qabeenyillee sattafee kan nu jechisiisu ture walitti araarsuuf haa hafu wal jechisiisuunis hundumti keenyiyyuu gidduu galleeraam. Haa ta'uutii garuu haadha koof abbaa koo qabaan hin dandeenye. Haati kiyyas gonkumaa jette abbaan kiyyas gonkumaa jedhe. Abbaan koo dhibee dhiibbaa dhiigaa ni qaba ture akkanumaanuu waan of sodaatuuf tarii guyyaa tokko yoon boqodheef jedhee qabeenya isaa hunda maqaa isaatiin jiran ijoollee isaa salganiif kan haadha manaasaa duraa dabalatee mallatteessee kaa'e. Nutis barnootuma keenya hordofaa ilaalaa dhimma keenya bahaa waan turreef hagas maratti deemnee abbaa keenya hin ilaallu ture. Inni garuu guyyaa fayyaa ta'e bakka jirrutti dhufee isa fuudhes isan fuunes ni dubbisa ture. Booddee garuu haadha koorraa adda bahee waggaa 1f baatii 6 booda
kan jiraatu qofaasaadha. Ollaan isaa abbaan keessan dhukkubsateera. Bishaanumallee namni buusuufii hin jiru moo qabeenya isaa qofa barbaadu jechuun yeroo nu gaafatan anaa fi obboleettiin koo eeyyama haadha keenyaan mana isaa gallee gargaaruu jalqabne. Haa ta'uutii garuu abbaan keenyi dadhabee ture. Nuti mana isaa keessa jiraachuu jalqabne. Baatii tokko booddee lubbuun isaa addunyaa kanarraatii dabarte. Kunis ta'uu kan danda'e dhukkuba sukkaaraa hamaa ta'e godhatee ture. Halkan bakka inni ciisetti qoricha isaa waraannachuu dadhabee sukkaarri isaa baay'ee ol ka'e. Otoo nuti hin beekiin bakkuma ciisutti gaggabee barii yeroo kaanu qaamni isaa gogeera. Lubbuun keessaa baatee jirti. Abbaan keenyi umrii isaa guutuu qabeenya otoo barbaadu, umrii isaa guutuu qabeenya otoo walitti qabu, dhumarratti immoo haadha manaasaa waggaa 32 ol waliin jiraaterraallee adda bahee yeroo yartuu keessatti immoo lubbuun isaa dabarte. Duuti isaa haadha koofis gaabbii, nuufis gaabbii guddaa ture. Haati koo maal ta'a jireenyi kana ta'uu otoo hin beekee hanga dhumaatti hafuura isaa argeera ta'e jettee of ceephaati. Kaleessa kadhachaa waan turreef anaa fi obboloonni koo haadha keenyatti garaa jabaannaa. Eegaa abbaan koo boqotee hangafti keenyi jechuun haadha manaasaa kan jalqabaarraa kan dhalate. Abbaan koo akka lubbuu isaatti kan jaallatu hunduma keenyaaf qabeenya maqaa abbaa keenyaatiin galmaa'e nuuf kennee nuuf hiree. Qabeenyi kun bakka 9tti illee qoodame qabeenya salphaan turre. Lafa, mana baaburaa, ooyiruu baadiyyaa, horii loon horsiifaman, maallaqa liqaan amanamummaadhaan namarra jiran, mana hojii kanneen kana fakkaatan qabeenya nuti bakka 9tti qooddanne. Yeroo sana anaatiin kan gahe mana guddaa abbaa koo waliin qooddatan haadha koo bira kan jiruu fi mana baaburaa guyyaa guyyaadhaan galii argamsiisuu danda'u tokko ture. Dubartii ta'een dhumarratti haadha koof immoo 5ffaarratti kan hin dhaladhe waan ta'eef haadha keenyarraa hanga barattee xumurtutti fagaachuun qabdu jechuun qabeenyi dhiyoo jiru anaaf kenname. Kanaan egaa barnoota koo barachaa jireenyatti hin fufee. Umriin taanitti maallaqni harka namaarratti yoo gale baay'ee rakkisaa akka ta'e anarraatii hubachuu ni dandeessu. Maallaqa harka caalaasaa haadha koottiin kennamu. Isa kaan immoo hiriyoota koo waliin uffata faashina darbee immoo dhiiraaf kennuu nan jalqabe. Kutaa 9 gara 10tti yeroon darbu dargaggeessa mooraa yuunivarsiitii baratu tokkorraatii jaalala toon taane dhukkuba daddarbaatu na qabate. Isa malee qufa uunuu ulfaata. Nama bifa qabu dubartoonni baay'ee barbaadan jaallatan dhiirummaansaa ajaa'iba dargaggeessa jedhamu ture. Kanarratti immoo yeroo as magaala keenya ture piriippaaraatorii yeroo baratu barataarra darbee barsiistuun isaallee akka baay'ee isa jaallattu isa gudeeduudhaafillee mana isheetti waamtee baqatee akka inni badeeru ni odeeffamaa fi carraa koo ta'ee dargaggeessi kun harka koorra galee. Yeroo harka koorra galu sanatti barataa yuunivarsiitii muummee elektirikaal injiinaringii waggaa 2ffaa kan barate ture. Baay'ee akka na jaallatu yeroo hundaa natti hima. Anis baay'ee akka san jaalladhu yeroo hundaa isatti hima. Bilbila sa'aatii sanatti jira jedhamu biteen kenneeraa fi bilbila qofa miti wal jaallannee waggaa tokko keessatti baranni waggaa 3ffaa baratu jechuudha. Laaptooppii taabileetii akka nama biyya hambaa jiraatu biteen kenneeraa fi kanarraa kanaf immoo magaala keenyarraatii mooraa yuunivarsiitiin ni baratu garaagarummaa deemsa sa'aatii 4 konkolaataadhaan deemsisa. Ganama barii ka'een konkolaataa yaabbadheen isa bira ooleen galgala faallee yeroon deebi'u nan qaba. Al takka takka immoo konkolaataallee dhabeen yeroon bulu nan qaba. Kana yeroon godhu durseen haadha kootiin hiriyoota koo birattiin qayyabadha jedheen galgala isaa manaa ba'a. Yeroo anattis ta'e hiriyoota kooti haati kiyya bilbiltu akka isaan bira hin jiru godhanii akka haasa'an ittiin himaam. Giiftii maallaqaa ta'een kutaa 10, 11, 12 dabarsee yeroo abbaan koo lubbuudhaan jiru barnootatti jabaadhaa jedhee hunda keenya waan gorsuuf barnoota kootti cibtuun ture. Eega sanaa garuu laafaa dhufeen barattuu giddu galeessaan ta'e. Kanaan alatti immoo haati kiyya hagas mara anaanis ta'e obboloota koo warra kaan nun to'attu. Qabeenya mataa keenyaa waan qabnuuf nutis kan isheen nuun jettu hagas maratti isheen dhageenyu. Sababiinsaa immoo maallaqa
maallaqa waan qabnuuf of waan dandeenyuuf abbaan keenya erga isheerraatii adda bahee komii isheerraa waan qabnuuf dhaluma waan taaneef balbala isheerraan deemnu malee hundumti keenyiyyuu waa'ee haadha keenyaa kan jennu qabna. Kanaan alatti immoo umurii makanatti haati keenyi icciitiidhaan yookiin immoo dhoksaadhaan dhiira gara biraa waliin jiraachuu jalqabde. Laalamee dubartiin tokko umurii kanatti waggaa 58 waggaa 60tti dhiirri mana ishee ni dhufa jechuun maal akka ta'e warreen abbaa manaa ijoollee dhala qabantu mana haadha keenyaa dhufa ture. Kana waan arginuuf anaa fi obboloonni koo mana haadha keenyaatti walitti qabamurra mana mataa keenyaatti hiriyoota keenya waliin dhuunfaadhaan haasa'uu walitti qabamuu filannaa. Hundumti keenyiyyuu karaa gammachuu mataa keenyaa baafanneetti jiraannaa. Obboleessi keenya hangafaa baay'inni maallaqaa yookiin immoo qabeenyaa akka gadi hin deemneef yookiin immoo hin fiigneef qabeenya adda qooddanne kana yeroo gaa'ela dhaabbannu yookiin maatii godhannuun alatti gurguru akka qabnu sanuu yoo nu barbaachise qofa akka ta'e yeroo hunda nutti himaam. Nutis baay'ee waan isa sodaannuuf isa qofaaf ajajamnaam. Warreen kaan waliyyuun dhageenyuum inni fuudhes inni hin fuunes siin immoo maal si dhibe siin immoo maal si galche balleessaa walii walirratti argineerra yoo ta'e immoo atuu kana gooteettaa jechuun walirratti kaanaam. Sanarratti immoo maddi galii torbeetiinis guyyaatiinis kan hojjetamu keessaa argamu yeroo gabaan jiruu fi yeroo gabaan hin jirre tokko keenyaa biratti garaa waan ta'eef otuu gaa'elan dhaabbatiin warra gaa'ela qaban waliin illee wal dorgomna ture. Maal si godhanuun jedhanis waliin dhageenyuum kan koo kan kootii kan kee kan keeti wal jenna ture. Rabbiif haa galatu qabeenyi abbaan koo hore karaa kiyya dabaluu baay'achuu dadhabus karaa obboloota koo warreen kaanii garuu baay'een isaanii achumatti fuudhanii gaa'ela waan dhaabbataniif daddabalaa ni baay'ate malee gadi hin deemne. Qabeenyi gadi deeme kan haadha keenyaa qofadha. Isheen nuyis ijoolleen ishee kaanis akka to'atan hin barbaaddu. Nun amantu kan mataa keessanii qooddattaniittu kan koo immoo hundaafuu gaafan du'e eessayyuu sin jalaan dhaquu ni qooddattu nun jetti. Qabeenya hamma nan jedhamne qabdi. Erga abbaan koo boqotee booda haalli ittiin isheen nu ilaaltu xiqqoo rakkoo qabaam. Nu keessaa warra jaallatuuf qofa waan barbaadde kennitiifi yeroo sanatti kunis walitti nu buusaam. Qabeenya haadha keenyaallee kan keenyadha jennaam. Yeroo sanatti isheen doomaa abbaa keessan galaafattanii anattis darbuu feetanii nuun jetti. Maarreegaa jireenya qananii kanaan mooraa yuunivarsiitiin seeneem. Jaalalleen kiyya akka inni eebbifametti bakka inni hojii argate torbeedhaan hin deemaam. Barnoota koo waggaa 3tti baradhee eebbifameen mana haadha koo torbee tokko qofaan taa'eem. Deemeen jaalallee koo waliin jiraachuu jalqabeem. Yeroo inni yuunivarsiitii jiru gatii tiraanispoortii dabalatee dabtara kobbee uffata wanta inni barbaade sa'aatiin ni nagaafateetti nan kennaafi nan ergaafi. Qabeenya abbaa koorraan qooddadhetti qixxee isa waliitiin hin fayyadamaam. Yeroon maallaqa qarshii 10,000 20,000 akkaawuntii isaarra galchuufi nan qabaam. Anillee otoon mooraa yuunivarsiitii baradhu gaa'illi biyya hambaarraatii yookiin immoo Ameerikaa dachee jedhamturraatii karaa maatii koo gara kiyya dhufee ture. Namni sun akkan jaalallee baay'ee jaalladhu akkan qabu akkan waliin jiru waan dhagaheeruuf anaan dhuunfaadhaan nagaafatee waantan dideef karaa maatii koo dhufee maatiin koo obbolaan koo firoottan koo maal ta'a atillee gara biyya hambaa deemtee maqaa abbaa kee waamsistee obboleetti akkasii fira akkasii qabna jedhamnee waamamnee silaa'oo otoo gara biyya hambaatti bahee kan Ameerikaa deemuu qabu ture abbaa keessan ture si'a hedduu yaalee hin milkoofnee fi maal ta'a deemte jechuun na kadhachaa turaniim. Laalaagaa yeroo sanatti ani jaalallee otoo hin taane haadha manaa ta'een tureem. Jaalallee koo waliin akka na dhiidammaa wal jaallannaam. Anisaaf baay'een amanamaam. Maqaasaa hammeenyaan kan kaasu anaaf diina koodhaam. Gariin immoo utaalee ka'een mocorraadhaan fuula keessan qabadhaam. Maatii koo dabalatee isarratti eenyuufiyyuu hin hiluum. Maarreegaa yuunivarsiitiitii akkuma eebbifametti
bakka inni hojii qabatee jiraachuun jalqabee akka tasaa ta'ee kan inni qacarame waarshaa keessadha. Waarshaa sukkaaraa. Waarshaan kun immoo magaala irraatii kan fagaate ofii dhuunfaa isaati magaala xiqqoo kan mataasaa kan qabudha. Maallaqni hin barbaade yeroo yerootiin maatii koorraatii naaf ergama kan hojii kan gahee koo jechuudha. Gariin immoo baankii keessaa walitti naaf qabama. Kana kan naaf to'atu guutummaatti haadha koodha. Maarreegaa haati koos ta'e obbolaan koo nama kana waliin ta'uu koo gonkumaayyuu hin jaallatanii. Maalumatu gurbaa kanatti ishee qabeera. Inni bar gaa'ilaaf namatu miti jechuun baay'isanii na komatu. Kanarratti immoo jaalalleen koo maatiinsaa harka qalleeyyiidha. Hojii qabatee isananii baatiidhaan qarshii guddaa sarratti fixu. Hodhu kun bu'aa hojii qabannaa kootii. Situ na gargaaree situ kanaan na gahe jedhee yaadannoodhaaf kennaa tokkollee naaf kennee hin beeku. Baay'ee san jaalladha. Rakkoon kan uumamuu jalqabe yeroon dhufeen isa waliin jiraachuu jalqabudha. Si'a 2 garaattiin godhadhe. Dahuuf barbaanne otoo hin taane akka tasaa gadameessa koo keessatti uumamee jechuudha. Yeroon isaatiin nan dahan jedhuuni lakki kun amma gonkumaa hin ta'u. Maatii kiyyaatiif waan isaan barbaachisu gochuun qabanaan jedha. Anis maatii keetiin maaltu barbaachisaa jedhee yeroon gaafadhuuni wanta maatii isaaf obbolaasaaf otoo danda'e gochuu barbaadu natti hime. Anis dhugaadha mitiire maallaqan baankii irraatii qabu baaseen maatii isaatiif akka inni mana ijaarsisetti fakkeeffame mana ni ijaarsiseefi obboleessi isaa hangafti sababa maallaqaatti gaa'ela dhaabbachuu dadhabee jennaan maallaqa ergeefiin gaa'ela dhaabbate. Kana hunda waggaa 2 keessatti waliitiin hin dadhabee turtii waggaa 2 booddee ammoo jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti inni ani gammoojjii kana keessa hojjechuun barbaadu. Biyya kanaati erga baanee wal fuunaa galii mataa keenya nu barbaachisasii hojii dhuunfaadhaan hojjennu jedheen haaf deebisee. Kunis haa ta'u tole jedheen amma gaa hundaafuu gaa'ela dhaabbadheera mitiire obboleessa kiyya hangafaatiin maallaqni wanta nama barbaachisuuf bakki hojii kun lafti kun gurguramee naafaa kennamu hojii bareedaa dhuunfaa koo magaala irratti hin barbaadaa jedheen gaafadheeni. Obboleessi kiyya hangafaa lakkii wanti kun bareedaa natti ta'aan jiru namni kun ija koof guutuu miti otuma xiqqaate jaarsallee otoo ergee otoo nu kabaje dhiirri sin kabajin immoo gaa'ela kiyya boriif hinnaaf ta'a jechuun sobadhaa naan jedhee. Yeroo kanatti ani obboleessa kiyyaan anaaf si gidduu akka seentu hin barbaadu dhugaadha ani gorsa keerraatii hin deemu haa ta'uutii garuu wanti kun na barbaachiseera anis gammoojjii kana keessaa baheen magaala galuu barbaadaa jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti inni tole fedha kee taanaan kottu mallatteessi naan jedhee qabeenyawwan maallaqaanii barbaaduuf gahan gurguree maallaqa naaf ergee. Bara 2013 qarshii miiliyoona 1.2 qabadheen magaalaa Finfinnee deemeen hojii anaafis isaafis ta'a jedhamu bannee anaaf inni hojjechuu jalqabne. Hojiin nuti itti seenne bakka manni hojii isaa baratame bu'aansaa durayyuu kan beekame maallaqa dabalataa kennineeti bakka sana qabannee turre. Battaluma bu'aa guddaatti seenne. Baatii 4 yeroon kunne keessatti hojiin kun of danda'e kan ittiin hin jalqabe ka'umsa maallaqa keenyaa naaf deebisee. Yeroo kanatti gaa maallaqa kana kan hin fuudhee qabeenya koo gurguree ni mitiire obboleessa kiyyaatiin ilaa buufadheeraa maallaqa kana maalaa godhuu jedheen gaafadheeni. Obboleessi koo ani qabeenya kee namatti hin gurgurree mataa kiyyattiin harkatti qabadheeraa maallaqa kiyya naaf deebisiitii qabeenya kee siif hin mallatteessaa jedhee naa mallatteessee nan deebiseefi. Yeroo kanatti gaa jaalalleen koo yookiin immoo abbaan manaan koo akkam maallaqa ani hojjedhe halkaniif guyyaa bakka kanatti dhaabbadhe obboleessa keef ergitaa ati qabeenya mataa kee dhaabbachuu malee anarraa dhimma godhattee hin beektu ani bar siif jedheen hojii kiyya dhiiseen dhufee wantoonni jedhan lolli hamaan nu gidduutti uumame. Anis kanaan booddee bu'aa argamurraatii ani sharfee tokkoon fudhu qabeenyi kan koo nagahaadhaa akka barbaaddetti ta'in jedheeni. Kan nama ajaa'ibu yeroowwan baatii 6 yookiin immoo hojii kana jalqabnee baatii 10 keessatti konkolaataa manaa fedhii isaatiin bitatee anaan otoo hin taane dubartoota gara biraa oofuu jalqabe. Lakkii dhiisii gaa'ela keenya seera qabeessa godhannaa jedheen isa kadhadhe. Yeroo kanatti inni na dhagahu didee guyyaadhumaa narraa bahee manni kun kan kootii naan jedhee bakkuma kireeffannee waliin jiraannu jechuudha. Anis battala gara buufata poolisii deemeen eeyyamnillee kan bahe maqaa kootiin bakki hojiillee manni kiraallee mallattaa'ee kan fuudhame maqaa kootiin nama kana narraa baasaa yookiin abbaa manaa koo miti yookiin jaalallee koo miti qabeenya kiyya na saamaa jiran jedheeni.
Kan inni ilaale yeroo sanaatiif konkolaataa of harkatti qabatedha. Ani hojiin kun baay'ee akka inni baasu waan hin beeku otoo fudhatee deemee illee homa natti hin fakkaatu. Konkolaataan sunis baasnaan jaalala waggaa hamma kana ani gatii ittiin kanfalle sii caallaan fudhu deemii nan jedheeni. Sinuffeeraa durayyuu ati dhiirri waan sin barbaanneef natti gogdee ija kiyya maallaqaan qabdee garattiin galagaluu wallaalee baradheen injinara ta'een illee siif gadi jedheen bitama galagalinaan jedheen boo'een gaddeen umuriin gubetti gatiin kanfaletti baay'ee tokko natti dhagahame nan dhukkubsadhee nagaan dhabee hojii dhaabeen biyyatti galeen haadha kootu na wal'aanaa ture baatii 3 guutuu maatii koof ba'aan ta'ee baatii 3 booddee obboleessi koo kan hangafaa kotto gaasi ga'a gara hojii keetti deebi'i jireenyi itti fufa yeroo inni naan jedhu tole jedheen hojii baatii 3 addaan hin kute deemeen jalqabee gabaan immoo takka addaan cinnaan akka duriin ta'u mitire hojiin kun gaduma deemu jalqabee dhumarratti meeshaawwan gurgureen mana kireeffadheen kutaa tokko qofa calluma jedhee taa'uu manaan bahu nan eegalee dhumarratti maatiin koo barbaadanii turan gara biyya Ameerikaa akka deemu miti akkamiin iyyuu haa ta'u deemuun qaba jedheen nama dura kana dura gaa'ilaaf na kadhachaa tureen waantan keessan jiru itti min maallaqa hanga kamiyyuu haa barbaachisu gara biyya hambaatti imaluun barbaada karaa naaf barbaadin jedheeni innis tole jedhee biyya Ameerikaa naaf argamuu baatus gara biyya Kaanaadaatti naaf barbaade gaa'ilaan nama na fudhatu naaf argee piroosesii jalqabeen waggaa fi baatii 2 keessatti naaf xumuramee gara biyya Kaanaadaatti bara 2017 baatii 2ffaa keessatti imala koon taasise. Bakka kana dhufee illee takkaa harka kiyyaatiin jireenyan taanii jalqabeen gammachuu waan ta'uuf hin dhorkeef baay'ee gammadduu ta'een jiraachaan jiru. Hojiillee nyaadhee dhuguuf gatii kiraa ofirraa kanfaluuf qofan hojjedha malee moraaliin jireenyaa na keessa hin jiru. Waantan dabarse kana hundatti yeroo hunda nan boo'a yeroo hunda nan gaddaa. Al takka immoo gadi baheen iyyuu dhugaatii nan dhugaa. Umuriin koo natti lakkaa haati kooyyuu waggaa 58 dhiira waan qabatteef heeruma nan dhaba jedheen garuu abdii kutannaa xiqqoo of keessaan qabu sababiinsaa kanani heerumee as dhufe waraqaadhaaf malee gaa'ilaaf miti nama kana naa godheef maallaqanni na gaafate kanfaleefiira mee obboloonni koo hiriyoonni koo maal na gorsitu jecha kamtu ana isa kufe isa abdii kute isa gaabbe kana kaasaa yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa dhabuun qofatu hin taane argachuudhaan illee rakkinni guddaa keessa jira ana obboleettii keessan biyya Kaanaadaarraatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.